namni marga lafaatu yaada bar marga lafaatu hawa namni miti na ilma miti ilma namaati miti ilma namaa yaadu miti ilmi namaa marga lafaatu hawa marga lafaatu marga biyya ofiitu argu mana barumsaa biyya ofiitu diqqeen irraatti barate gite koolaa ganda dhiisee bayeeyyuu ollaayyuu iyyaafata namni ollaa ofiitu iyyaafata bar namni ollaa ofiitu arguuf hawa bar namni ana waan sa'aatii san finfinnee irra na rakkisee na hambise sa'a san finfinnee irra na rakkisee na hambise anaaf rabbiin qofa beeku way beektanii waan sa'a san finfinnee irra na rakkisee na hambise biyya ambaa waggaa 8 taa'ee waggaa 9 taa'ee achii galee finfinnee irra rakkadhee hafe anaaf rabbiin qofa beeka nama yeroo sana haadhan qabdu abbaan qabdu diigamtuun jireenya namaa diiguuf maalii ta'uuf akkas galtee akka nama san feetu kiristaana ta'a feetu musliima ta'a hin dhiisuufi maaliif jennaan sa'aatii namni muka biraa baheeyyuu yaadu isiin tun maaltu sii dhibee maaltu sii rakkisee maaltu itti jira intalli dubaraatuun karaa irraa mana namaatitti hirkatte naan hin jenne dhiiraa dhalaan irra duulaa turte miidiyaa kanarratti ani isima san illee hadda wal dubbifnaa walumaan haasofnaa walumaan kolfinaa walumaan taphanna garuu guyyaa takka kalaama kiyyarraa asirraa abbaa manaa keetiitiif akkana godhi yookaan isaaniitiin tanteet akkanaati jechi jedhu hamtuun afaan kiyyarraa baateen beektu hamtuun jechuudha yoomillee nama wal jaalatu lamaan jidduu taa'ee kana godhi hin jedhu maaliif jennaan hiree tiyya boruutiin na yaachisa riskii tiyya boruu sanii yaadaan yooma boruu yoo heerumee bultii godhachuun barbaanne abadan jireenya namaa galee laaqu garuu waa hedduu haasaa turtan numan cadhisa isinii galee afaan ati yaadde numan sheekiin irraan dubbanne hin jiru gisee san qeesiin irraan dubbanne hin jiru keessa nama rabbi beekadhee numan cadhifadhe santu na jiraaf dhufee biyya kana gufuu yeroo san na dhoofte nan dhahin gufuu osoo gaafa san algaa qabadheetiin galee osoo gaafa san akka kuweet irraa gabbeen mana algaa kireeffadhe ji'a takka taa'e saniif algaa kireeffadhe maallaqa hin qaba alhamdulillah algaa kireeffadhe maqaa san hin fuudhu osoo gaafa haadaa na qabanii fi ummatti taraasanii jechuudha maqaa san hin fuudhu sii galee namni asiin baatee asiin deebite sagalee koo dhaga'u hin jiru wallaalumni illee waan nama goone hin qabdu thank you hamari wallaalumni illee waan nama goone hin qabdu nama dhabuun illee waan nama goone hin qabdu wanni guyyaa tokko si mudate ammoo ana wanni guyyaa tokko na mudate baay'ee akka waa waggaa takkaatitti ol kaa'ee kaaya kaza na mudatu biyya kana dhufee alhamdulillah ji'a takkatti ijoollee obboleeyyan tiyya warra na fideen gargar bahe ji'a takkatti maaltu barumsa naa ta'e isaan narraa baay'inaan jedhanii osoo hin taane waan darbe isaan argite madaan sun asittis akkanatti hin deebine namni ottee namaatiin marqatu hin qotoottatu akkasuma namni ottee namaallee galu namni nama jidduullee jira taa'u keeriin argatu ka jedhuuni namni nu wallolee guyyaa takka fiiddee jidduu yoo seente jidduu baqaxxaa bara san jedhee kophaa kiyya bahe jechuudha afaanii hin beeku karaa biyya kanaatii gara fiin baasaa gara fiin deebisaa hin beeku namni an biyya kanaa beeku hin jiru yoo reedii fi aslii mubaarak taate malee walii fedhee manatti hambaarra gabbaye isinii galee bahe isaaniin gargar namni biyya kanaa yoo fedhee sii ta'e malee sa'aatii ati feetu sanii kasii ta'u nama rabbi sii laaffise haadha seenaa tana rabbii gaditti yoomiyyuu rabbiin isii hin rakkisinii yoomiyyuu ani wallaahi waan isiisa waan dubbadhu hin qabu osoo lubbuutii akka kutee kenneefi miti kana booda waan haa taatu miti asumatti osoo dhaabde wallaahi jasaa haadha seenaa rabbii bichaa naa dubbate danda'een dubbadhu jechuudha. Akka dhiirsaniitii quuxesuutii quuxesaa ergadha isii tana gara biraa irratti dhufee jechuudha. Kana naan gootu kana naan taatu san naan gootu gara sanaa fiddi kana naa gooti nama naa fiddi nama qalamii manaa maal naa qokaan naa ta'u reedii caalii aslii dhiiraa kana caalii nama konni hunda caalii garanaa naa wajji rakkate ana dhaabuudhaaf
gaafa yookaan mana ilmoo ofii gattee ilmoon isii beeluuf tufaa jira. Akkas ta'ee alhamdulillah dhaaba akkasiin na baase. Maaliif jedha kana hundumaa keessa deeme ati gaafa rakkattee wayii bakka wayiitti obsita. Gaafa rakkatte sii galee bakka wayiitti mataa gadi qabatta. Bara dabarfatta. Bakkuma namni si tuffatu wayii. Bakka hamtuu wayiitti bara baata mataa gadi qabattee yeroo hunda sii toluu hin qabdu. Yeroo hunda argattee nyaachuu hin qabdu. Yeroo hunda dhibamtee nyaachuu hin qabdu. Wanna jechuu hin qabdu. Mataa gadi qabattee bara baata. Anamma haga biyya kana dhufe waan lafa jalan na mudate wayii beektanii ka miidiyaa kanarraa argitan malee hin beektan. Mudannoo hedduun qaba. Mudannoo hedduu. Ruuzii kana harkaan. Ofii kiyyaa danfee dalagee booda isiin harkaan naa kenniti. Fudhadhee kaameraan mana keessa jira Itoophiyaa irraa gura na seentee dhuftee miriyaa. Kaameraa kana eessaan na laalaa garanallee ija coloq. Garanallee ija coloq. Garanallee ija coloq. Eeggadha garanatti. Eessaan na laalaadha kaameraan maan kun. Eessaan na laalu jira. Kaameraadhaani kaameraan kun. Ana waa'ee kaameraa kana waa'ee isa beekaa eessaan na laalaadha. Ijuma kaameraa kana soqa mana keessa. Osuma akkas ta'u. Osuma akkas ta'u. Waggaa takka birrii naa ergee jedhu torbee lama torbee sadii isaan kadhadha. Birrii erguu suusi bakka birrii erguu bakka birrii batala naa ergee jedhu. Yaaf kaan akkasumatti iyyuu qaroo yoo isiin birrii naa kennitee jette lafan kaa'u birrii. Birrii naa kennitee miti. Achuma butaantii wayii aga butaantii sadii na kennee jira warri kenna bisee biyyaa. Butaantaa sadii ka kiisa qabu ziippii qabu naa kennaniira. Biratti tiyaachii as kunan butaantii keessa awwaale. Halkan illee lafaa ka'ee qabee ilaala. Qabee ilaala halkan illee yoom akka tasaa garana deebitee fa'aa hirribni irraa galee deebi'ee rafuun cinqa. Deebi'ee rafuun cinqa. Tasuma wayii garana akkana kana jalaa milittee qabee dhabaa miti. Deebi'ee hin rafuu. Birriitii lafan kaa'u. Haga gaafa namichi dhufee yookaan namichaa waliin fa baankii deemnee galchinuutti birriitii abadan birriitii aan gargar hin bahu. Tokkoffaa birriitii aan gargar hin bahu. Akkuma afaan baradheeyyuu birriitii aan gargar hin bahu silkiin tiyya chaarjiin fixattu. Ammuma mana kana keessa jiru kana birriin silkiin tiyya chaarjii fi kaardii yoo fixatte chaarjiin isii 50 yoo galee birrii yoo fixatte kaardii yoo fixattee fi chaarjiin isii yoo dhumate lubbuun na keessa hin jirtu. Lubbuun tun na keessa hin jirtu. Silkiin tiyya chaarjii fixattu chaarjii qullaafaa namni fa'aa paarsantii 5 qabatee alaan bahu kana neevar. Ani lubbuun na keessa hin jirtu. Lubbuun qabu yoo silkiin tiyya chaarjii fixatte abbaa fedhee walii yoo jiraadha jechuudha. Jira miti rabbii gaditti biyya umbaatii goonni osoo hinnuun kan nuyinumaa jechuudha. Mallaqa tiyya lafan kaa'u silkii tiyya lafan kaa'u san keessaa intala Oromoo wayiiti jira ijoollee Shaashamanneeti. Inni dhufti na bira guyyaa jimaata na bira fida. Isiin bahariin illee hojjetteerti. Sooriyaa hojjetteerti osoo sooriyaan sararatanyaa qabdi. Sooriyaa hojjettee sooriyaa irraa lolaaf jedhanii galchanii galte. Dura sooriyaa qabdi. Sooriyaan amma buqqaatee akkana jette sun arabni amma asirratti min sooriyaa jettu tun dura uummata sararatanyaa fudhattee tumaan isin ergataa turani. Waan galgala akkana garagalaa san taate malee dubbii. Kazaa ammas baadhattee tuma deemtaa. Ana ammas illee tanan boorsaan kiyya kunu kun narraa achiin siqu boorsaan koo ana ammallee taanaan jechuudha. Bakka hiixadhee fudhadhu narraan siqu boorsaan kiyya ka birrii dhaabeetti. Maal godhatanii fakkaate maal soo yaadu dagadhe. Intarata akka tuira ijoollee Shaashamanneeti na bira dhufti. Shaayidhaan itti siqee miina kimi afaan arabii kubus gisee namittiin jettu an duruu shinti feetii taree saamunaa fudhaatte fida. Kubusi makanan beeku ani. Gisee sammuu naan jettee guyyaa tokko fa saamunaa kana kaan itti fida ka meeshaa miiccan ka qaamaan dhiqatan itti fida ka ilkaaniin rigatan itti fida. Mataan kun na nyaattani. Shoorbaa hojjettee namittiin shoorbaa hojjettee shoorbaa qurxummiitiif shoorbaa kana shoorbaa fidee fi jibi sammuun naan jette sammuun jechuun wannoo san hin beektanii miti reemi. Haati taatee fi asii kaatee shinti beetiin dhaqee saamunaa fuudhetti. Naan jette deebisi. Deemi saamunaa meeshaan itti miiccan itti fide. Naan jette ammallee deemi saamunaa ilkaaniin miiccatan itti fide. Shaampoo mataa itti fide.
Tanjette. Kottu. Wallah guyyaa sadii fayyadam kun. Kottu naan jette. Kottu. Ka'ee dhaqe. Birrii meeqaan na hojjechiifti beektanii? Namni birrii 60 hojjeta. Ijoolleen birrii 60 70 hojjetan. Diinaara 60 diinaara 70. Ammeeqaan hojjedha. Akkuma afaan baradhuuf jedheeti beeka. Ammeeqaan hojjedha. Yoo ala keessa deeme wayii afaan baradhaare. Ani birrii 40 hojjedha. 40 naa kanfalti. Itoophiyaa irraa silaa dhufee meeqa? Birrii 50. 50 yoo san Itoophiyaa akkuma sadii taati. Birrii 40 naa kanfalti. 40 san galatoom jedhaa fudhadhaa. Amma achi kottu naan jette. Musee ka'eette dhufe. Asiqi naan jette sibiilaan jirti malee waan akka as deeman asiqi naan jette. Natti hasaasuu heddii jedhee gizee ana kana coloo itti gad jedhu shoorbaa kana qabattee gizee isiin akkanatti natti hin kaatu. Aniin tiyya. Dachiin samii natti taatee samiin dachii natti taatee imimmaan kana gugurdaan kun dachii narraa balleessee u'uu jedhee achi iyyee baranda bahee maraadhee carqii lafa kaa'e maraadhee u'uu jedhee anaa gangaladhee boota namni eenyu dhufee na haa qabu gangaladhee arabni tun inuma na laalan inuma gangaladhe garasin lafaan ufdhaa garanan lafaan ufdhaa u'uu jedha mee namnummaan tokkichi uf dhiisinaa naa jedhu haa miidhamaa jiraa miidhamnaa hai miidhamaa jira daa'eetumaan taa'eetuma booyuu eegalee amma baranda ala gabbayee balbala gabbayee ollaan natti yaa'e iyyaan san iyyuu kanaan namnummaan tokkichi nan qabu miidhamaa jira sadhifadhe ilmi isii asirraa garagalee giseedhaan galu jedhee mana dide waamanii isa bilbilanii dhufe maal akkan waliin jedhan maannirra mari'ataa jedhan atta godhi jedhaa jedhan ani wayii waa dubbachuu danda'a areeffatana wayii waa beekaa afaanatiiti ma jedhifadheetumaan booda manuma onna deebisan mana onna deebisanii ni cadhisanii ni taa'ee gaafa kaan akka rabbiin kiyya beeku gubadhee gubdee namitti ibiddaan qabdi achii ka'ee mana biraa wayii gale mana soori'aa wayii gale mana sanii akkamiin baay'isanii fakkaata mana sanii biiroo nan geessu birri baankii naa ergisiin ergu rabbi jedhe jaartii muka ifa naa bani siin banu kan nyaadhu ruuzii guyyaa nyaadha galgalallee ruuzii san nyaadha ganama killee takkitti daabboo takka nyaadha killee takkaaf daabboo takka killee takkitti daabboo takkitti na kenniti haa andi qadhee miicadhee fayyadu eddee anaa shaaworii baay'ee argaarte miti karaa makiinaa xaraginaan jetti bakka makiinaan ilma kiyyaa dhaabatu bakka makiinaan intala ilma kiyyaa dhaabatu erga andi qadhee beeki andi qadhee bareechifadhee bahee karaa makiinaa xaragi jetti erga qulqulleeffadhee anaa bahu argitee balakoo nafa xaragidee mi jetti bakka uffata itti badhisu kana fa'a ankaayyoon kiyya maali afaanuma baruu bakka afaanuma baruudha ከዛ ኦኬ jedhe akkasumatti anaa shaaworii galee kana ergiti oke deebi'een deeganaa mallee shaaworii galu deebi'e maal godharee wadii deewwii jedhaaree deebi'ee shaaworii galu akkasumatti hojjedhee gaaf kaan gubadhee biddina qabate minda makiyyaa biyya naan galchitu mukeef achii nagga dibuu rifeensi kiyya asin na cite wallaahi rifeensi asin na cite ni miicadhaa achi hidhadhaa ofirra dha'u ammoo hin beeku namoonni tokko rifeensa ofirra dha'u beekanii waan ofirra dha'u hin beeku rifeensi an xiqqeen irraa qabee ummatiyyatuyyuu faashinii nama irratti argite hunda galtee naa dhoofti malee hiriyyoonni tiyya ollaatuyyuu naan dhayanan rifeensa koo jechuudha maatiman naa dhaya uummamatiyyan naa dhaya ollamaayyuu dhaqeen dhayadhe ofirratti dha'uu hin beeku akkuma tiyyan naa dhaya rifeensa fi kazaa ani miicadhaa achuma qabee dhiisaa hin miicadhaa achuma qabee dhiisaa hin miicaa achuma qabee dhiisaa san keessa ammoo adda daddamfuun anu numa miicadha adda daddamfee jedhuun numa miicadha adda daddamfee jedhuun numa miicadha matattiin tiyya duubatti buqqeen rifeensi asin na cite
eenyutu natti hima bishaan soogiddaa ta'uu maaliif beeka? Namitti itti namni dhufu hin jiru isiin Iraaqiidha nama achi hin qabdu kana fudhatee jedhee intala takkitti qabdi Kuweetiin keessa gurguratteertu intala tokko intala nafu intalli Kuweetiidha. Ufiif jettee na fudhattee haadhaan adda barsite. Ufiif jettee fudhattee haadhaan adda barsite. Nama qabaattee namni bishaan soogiddaa akkana rifeensa sirraa caccabsaa eeggadhu naan jedhu hin jiru. Aanata daddamfuun inuma miica saamuna inuma miica. Shaampoon kana gaarii kanatu badaa hin beeku kan isiin nabbitte ka maal jedhu tokko ka birrii ka sarratanyaa bitan tokko. Sanuma inuma miicadhaan. Rifeensi kiyya walakkaa kanan na qurxamee asitti. Gaaf kaananiin tiyyallee. Haadha faadhee tiyyaa si baasaa hin jiru akki kun waggaa takkaaf ji'a 5 gahee maal gochuu qaba. Hormaanni hin godhuu qabu maal inni. Amma arabii kanallee waa babbaradhe. Gilaas isiin naan jennaan yoo wallaalee isiin dhattee fuute faanuma dhaqee burcuqqoo jechuun gilaas jechuudha. Sammuu nagee isiin jette daabboon dheeraa sun sammuu na jechuudha. Kubus jennaan qixxaan kubus. Barreeffamaan nootii kana guyyaa irra jechuudha. Gixxam saamunaa uffataannaan saamunaan akkasii sun saamunaa uffataati. Waan isaan jedhan hundi qalamu daftara irratti qalamu daftara kiyya irratti. Gaaf kan burcuqqoon shaayiidha. Istikaan jedhamti. Burcuqqoo siniin bunaa finjaan jedhamti. Daftara kiyya tak godhee guuttadhe. Amma arabatti baradhe. Gizee immoo waan godhu dhabee taa'u asirraa isa kana qoodha taa'e. Kana jechuun kana. Barreeffadhe. Waan nyaataa gaafa beela'ee ni hata. Beela'ee miti. Isiin burtukaana kana fa'aa, abukaatoo kana fa'aa, maangoo kana fa'aa waan akkanaa kana fa'aa fidaaf ilmi isiidha. Habibi gizee makiinaa qulqulleessisiin naan jettu aniin tiyya. Akkana godhee liiftii keessatti haga liiftii gabbuunuuf. Liiftii keessatti akkana godhee susukkuumee iskaarbitilaa anjaa kiyya shari'aa fajjabadhaa mitiire. Akkana godhee makiinaa saamunaatti naqee faggiseeffa makiinaa ilmaa kan miiccu jira. Makiinaa ilmaa kana kan miiccaa miti saamunaatti naqee ka'ee akka nama awwaara jala afaan qabateetitti. Awwaara jala maangoo xuuxaa jira beekaa yookaan aappilii kan nyaataa jiran. Akka nama awwaara jala mataa qabateetti bishaan itti facaasaati. Hai hindaa dhab godheetuma nyaadha wallahi dhab godhee maangoo kana quuncisee nyaachuudhaaf hin boo'u akkama godhee rirrigee inni bishaan bahee hanjaa fi wanna godhaa miti ree aniin ta'e jedha kanaan akkana ol kaadheetuma awwaara jala afaan qabatte naan jetti mureesiin miti dhab akka tasaafa gizee lukkuufa nyaachuu barbaadee jedheetiin jedhe balakoonaa miici naan jetti ishee. Balakoonaa miicuudhaaf gadi baha balakoonaa miicuuf gadi baana na biiftiiticha. Lafee keessaa yaasee qopheessee kushii nama keessatti lafee keessaa yaasee qopheessee alaan bayadha gisee alaan bayadha jedhe qalawu habiibti qalawu feestaalii xixiqqaa kana keessa faa kaa'ee qalawu. Du'ee badda malee ofitti hin cadhisu. Aanan kana faa qabdi isiin aanan akka xuwwannoo keessaa uudii keessaa dhugan kana. Gisee isiin fuutee